kan isiniif dhiyeessu Usmaan Kumeetim. Godina Iluu Abbaaboor aanaa Aallee magaalaa Oongaa jedhamutti raayyaan ittisa biyyaa qabeenya dargaggoota Imaaxaan gurmaan jalaa barbaddeessuu isaa jiraattonni OMN itti himan. Reebicha ammas dargaggoota kanarratti geggeessuun himamee jira. Itichaa guddataa dabalata qaba. Dargaggoota waldaadhaan gurmaa'uun hojii dhuunfaa isaanii hojjechaa jireenya isaanii fooyyeffachuuf carraaqaa jiran irratti humnoonni waraana wayyaanee miidhaa qaamaa fi barbadaa'insa qabeenyaa geessanii jiru jedhu jiraattonni godina Iluu Abbaaboor aanaa Aallee magaalaa Oongaarraa dubbisne. Aanaa Aallee magaalaa Oongaa keessatti uumaa waraanaa warshaa guroo baala shaayii jaratiyyuu jeequmsatu ka'e waan jiru hin deemanii garuu magaalaa kana keessatti jeequmsi ka'e hin jiru. Akkaan darbata jeequmsa tokko malee rakkoon tokko illee tuun uumamiin ofumaan naqaniitiyyuu ijoollee kana reebanii qabeenya jiraa kompiitara piriintara laatifaasanii illee lamarrattis miidhaa qaqqabsiisaniiru. Akka heerri mootummaa biyyittii jedhutti yoo ta'e raayyaan ittisa biyyaa nageenya lammiilee eegsisuu akkasumas daangaan biyyittii diinaan akka hin weeramne eeguudha ture. Kan aanaa Aalleetti mudate garuu faallaa ta'uunsaa hedduu kan isaan mufachiise ta'uu jiraattonni OMN itti himaniiru. Yeroo ammaa biyyittii keessatti humnoonni waraana wayyaanee abbaa barbaadan hidhuu, ajjeesu, reebu, dubartoota gudeeduu fi qabeenya lammiilee saamuu irratti bobba'aniiru malee qaamni rakkoon nageenyaa magaalaa keenya keessa jira jedhee gargaarsaaf isaan gaafate kan hin jirre ta'ullee namni kun ibsaniiru. Kana gayaa'uu haalli dhufaatii jira. Aanaanis hin beeku, godinis hin beeku. Akka aanaattis immoo rakkoo humnaa oliitii rakkoon nageenyaa jira galuu qabu jedhamee wanti hawaasa biraas ta'uu aanaa irraas wanti dhiyaate hin jiru. Kumtiiruma aanaatiin ala kan galanidha. Yoomi kan qabeenyi kun saamame? Gaafa 18/4/2010 halkan naannoo sa'aatii 4 irratti ijoolleen kun dhimma sirreeffamanii qabeenyaan kunis hojiidhaan ala ta'ee jira, caccabee jira jechuudha. Balballi yookiin immoo kutaa jarrii keessatti waldaadhaan gurmaa'anii hojjetanus faayidaadhaan ala ta'ee jira. Tilmaamaan qabeenyi saamame kun kompiitaras haa ta'u piriintaras waliigalatti qabeenyi tilmaamaa meeqa ta'a kan barbadaa'e loltoota kanaan? Piriintarii naannoo qarshii 12,000 kompiitara immoo kan waldaadhumaan bitameefii kenname qarshii 17,185 kaardii moobaayilaa jarri gurguratanii yeroo sanatti qarshiin sunis jalaa bade qarshii 3,450. Waldaa kamtu kenneef dargaggoota kana? Waldaa Imaaxaadhaan kan jarri ijaaramanii dargaggoonni kun hojiitti galanii karaadhuma mootummaa ijaaramanii kan deeggarsi godhameefidha. Hoomaan waraana biyyittii kun imaanaa akka ogummaa isaanitti kenname moggaatti dhiisuun gochoota sukkaneessaan duratti raawwachuudhaan godaanisni isaan nu keessa ka'an yoomiyyuu kan qooromiti kan jedhani jiraattonni godina Iluu Abbaaboor gochaan amma manneen dargaggootaa humnaan cabsuudhaan qabeenyaa isaanii barbadeessan immoo hedduu kan isaan dhukkubse ta'ullee dabaluudhaan dubbataniiru. Gochaan amma godina Iluu Abbaaboor aanaa Aallee magaalaa Oongaa jedhamutti humnoota waraana wayyaanee kanneen mudate kun bakka rakkoon nageenyaas ta'e mormiin uummataa hin jirretti ta'uunsaa immoo mootummaan kun ofuma isaa iyyuu nageenyaaf tasgabbii kan barbaadees hin fakkaatu jechuudhaan jiraattonni komataniiru. Dargaggoota 12tu reebichirra ga'ee naannoo sana qaamaannannee fi qulqulleessinee jirra. Yeroo qaamaannannee qulqulleessinus naannoo sanarraa qabatamaan haala qulqulleessinetti jeequmsi ka'ees hin jiru. Poolisiin illee buufata magaalaa Oongaa kanarratti ramadamee jiruu fi qabatamaadhaan akka jarri nu ibsanitti jeequmsis hin kaane rakkoon uumamees hin jiru. Waan humna keenya oliif jedhanii waan gabaasanis hin qabanu kantiibaan magaalichaas bulchaan gandichaas qabatamaadhaan rakkoon jeequmsaa uumame kan jirree fi beekumtii jaraatiin akka dhufanii tarkaanfii kana fudhatan qabatamaadhaan nu kaasaniiru. Ragaa naannootiinis ragaa namaatiinis qulqulleessinee jirra. Godina Baalee aanaa laga hidhaa ganda Addeellee jedhamutti humni addaa poolisii naannoo Somaalee nama Saanoo Kadiir jedhaman ajjeesuun himame. Namoonni lama kan biraa madaa'uun beekamee jira. Kun kan ta'ee lola guyyaa kaleessaa ammajjii 3/2018 ta'uu odeeffannoon nu dhaqqabee jira. Wayitaa hawaasni ganda Addeellee haala kanaan ajjeefamaa jirutti loltoonni federaalaa weerartoota kana harkarra qabuun kan miidhaa dhaqqabsiisaa jiran. Gama tokkoon poolisii Oromiyaa daangaarraa kaasuu fi jiraatota irraa meeshaa waraanaa hiikuun gama kaaniin ammoo
humna addaa poolisii naannoo Somaalee hidhachiisuun uummata nagaa irratti lola geggeessaa jiru. Barattoonni mana barumsaa Gooroo sadarkaa lammaffaa magaalaa Adaamaa lammiilee isaanii naannoo Somaalee irraa buqqa'aniif gargaarsa geessaa turan qabamanii hidhamuun himame. Gabaasa kanaaf itichaa guddata. Manni barumsaa Gooroo sadarkaa lammaffaa manneen barnootaa mootummaaf dhuunfaa magaalaa Adaamaatti baay'inaan argaman keessaa isaan gafaaf guddaa akka ta'e odeeffannoon arganne ni mul'isa. Mana barumsaa Gooroo kana keessatti barattoonni barnoota isaanii barachaatti jiran ijoollee Oromoo qofaa osoo hin taane barattoonni sabaa fi sablammiilee akkasumas uummattoota hedduunis akka jiranidha. Haa ta'u garuu sagantaa tumsa lammiif jedhuun mana barumsaa kana keessatti torbee tokkoof gaggeeffameen adda durummaan kan hirmaatan barattoota Oromoo akka ta'anidha. Odeeffannoon arganne kan mirkaneessu. Tattaaffii torban tokko booda barattoonni mana barumsaa kanaa meeshaalee garagaraa fi nyaata gosa adda addaa qabachuun bakka lammiileen Oromoo naannoo Somaaleerraa qabeenyaaf qe'ee isaanii dhiisuudhaan buqqifamanii itti qubsiifamanii gara magaalaa Adaamaa deemaa osoo jiranii gargaarsa isaanii osoo namoota kanneeniin hin gahin hidhamanii jedhu jiraataan magaalaa Adaamaarraa dubbisne. Mana barnootaa kanarraa barattoonni Oromoodhaa gargaarsa lammiidhaaf jedhu kanuma akkuma waliigalatti uummanni Oromootis irratti hirmaataa jiru kana isaanis waanuma qabaniin uffata qabanirraa walitti buufatanii maallaqa yoo danda'ame hanga daabbootti illee ta'u bitanii wayiin akkasitti uummata keenya ilaaluudhaaf barattoonni murteeffatanii torbaan dabre kanarraa walitti qabaa turanii gargaarsa erga akkasii walitti qaban booda har'a guyyaarraa uummata keenya kan naannoo Somaaliirraa kan buqqa'anii magaalaa Adaamaa bakka adda addaa qubatanii jirantu jira. Isaan san gaafachuudhaaf jecha barattoonni gargaarsa walitti qaban san fuudhanii gara uummanni keenya buqqa'ee jirutti isaan gaafachuudhaaf gamtaadhaan deeman jechuudha. Barattoonni kunneen yeroo mana barumsaa sanarraa bahanii gara bakka uummanni jiru kanatti deemaa turanis dhaaddannoo dhageessisaa turanii dhaaddannoolee mirgi uummata Oromoo haa kabajamu, Oromoo buqqisuun haa dhaabbatu, hidhamtoonni siyaasaa Oromoo haa hiikaman kan jedhu dhageessisaa turanii kanaanis dhageen jira argeen turelleedha. Yeroo isaan walitti qabaman sani konkolaataa wayiitu jira ture kan isaan hordofan boodarran baree viidiyoonis suuraanis akka hin kaafamne nama dhoorguu turan konkolaataadhaan isaan cinaa deemanii barattoonni sun quban qaban waan kana garuu isaan gargaarsuma qabanii deemaa jiran malee kira kana waan quba qaban natti hin fakkaatu. Yeroo isaan bakka san dhaqanitti kan isaan mudate immoo gargaarsi sun osoo gahuu uummata keenya wal qunnamuun ta'in hidhaadha jechuudha. Achirraa qabamanii gara mana hidhaa naannawa boolee kurtaa'ootti jedhamtuutti jira Adaamaa keessa naannawa kana geessan barattoota kana gargaarsa isaan qabanis wajjumaan ni facaasnafaa jedhanii itti dhaaddataa turanii uummanni qaama nageenyaatu waan kana godhaa jira jaame basaastotaatu waan kana godhaa ture ijoollee jala bu'ee. Barattoonni kunneen baay'inni isaanii 178 ta'uu kan jedhani jiraataan magaalaa Adaamaa kun barattoonni kunneen yakkaa dalaganis ta'e badii raawwatan hin qabani garuu dhaadannoo fi mormii miidhaan saba Oromoo irratti mootummaa wayyaaneedhaan gaggeeffamaatti jiru dhaabbachuu qaba jechuun diddaa isaanii mul'isan malees jedhaniiru. Baay'inni isaanii kun warra lafaan miilaan deemaa ture jira gargaarsa huccuu qabanii nyaata fa'aa qabanii jarri kun boodarra konkolaataa biraatiin akka dhufaniin natti himanii barattoonni 80 irraa hanga 100 ga'anii boodarra warra dabalamanii wajji gara 178 barataa 178 akka ta'e amma naaf himanii jiran ijoolleen barattoota kanarraa wanni isaan balleessanii jiru gargaarsi kun korabitoomiyaadha kan dhaaddannoo isaan dhageessisaa jiran argee isaan waa'ee ijoollee gafataa turan dhagee maal jechaa jiran barattoonni jaallatan hayi gaafii mirgaa gaafachaa jiranii waanuma sirriidha jedhanii korbittinneessaan Oromiyaa yeroo bira dabruwaan argaan hin arge osoo isaan yeroo isaan bakka uummanni keenyatti ka'ee qubatee san yeroo isaan kun gahanii rakkoon kan isaan mudate jechuudha. Dhaaddannuma ijoolleen dhageessisaa turteetu malee bakka hojjetanii kunni gargaarsa uummataaf qabanii deemaa jiran waan ta'e. Qaamni ijoollee kana hidhe qaama poolisoota Oromiyaa yookiis bulchiinsa magaalaa Adaamaa osoo hin taane qaama federaalaati jechuudha miniire. Akka yeroo dabree hawaasa isaa gidda baratirraa takluu asaffaan akkuma Adaamaa dhufeen asirraa qabamee maakalaa turuun isaanii yaadatama wanni sun ni yaadataadha. Asumarraa gargaarsuma akka fidaniin qabamee ture wanni kunis qaamuma federaalaatu harka keessaa qaba. Barataan kun hanga ammaatti nyaata tokko bishaan tokko osoo hin kennaminiif hiraarfamaa jiranii guyyaa guutuu hanga ammaan tana hedduu rakkachaa jiranii yeroon ammaa immoo hedduu qorraa as galgala namni hedduu qabbanaa waan ta'eef obsuun rakkisaadha namni kan mana jiru obsuun danda'ama ijoolleen sun hanga ammaa ala jiranii mana
dheeraa amma galgala kana namni gaafatuuf yoo dhaqellee hin danda'amu ni mallatteessita nama mallatteessisanii mallatteessiteeti fuute itti gaafatama qabdaati kan itti gaafatanii yoo ati isaanuma laaluudhaa dhufe jetteesi ari'an qaamni nageenyaa suni hedduu nama yaachisa haala kanaan uummata keenya bira dhaabbachuun rakkisaa ta'a jechuu asitti. Biyya keessaa fi biyyoota alaatti Oromoonni kallattii isaaniif danda'ameen lammiilee isaaniif gumaacha maallaqaas ta'e meeshaalee taasisaafiitti jiru. Haa ta'u malee iddoowwan tokko tokkotti ilmaan Oromoo lammiilee isaanii gargaaruuf imalan miidhaawwan jajjaboo keessummeessuuf dirqamaatti jiraachuus yeroo garaagaraa isiniif gabaasuun keenya ni yaadatama. Rakkoon amma barattoota mana barumsaa Gooroo sadarkaa lammaffaa magaalaa Adaamaa mudates mudannoowwan kutaalee Oromiyaa iddoowwan birootti ga'aniidhaan ala ta'uudhaa baatus gargaarsa lammiilee isaaniif geessan osoo namoota buqqaan kanneeniif hin qoodin hidhamuun isaanii hedduu kan nama gaddisiisu ta'ullee namni kun OMN'tti himaniiru. Bulchiinsi mootummaa naannoo Oromiyaas rakkoolee saba keenya irratti ga'aa jiran ni furra jechaa yommuu lammiileen kutaalee Oromiyaa bal'oo keessatti lammiilee isaanii tumsuudhaaf rakkoolee kan biroodhaaf saaxilamuudhaan miidhaa qorqalbii keessummeessaatti jiran callisanii ilaaluun sirrii miti. Qaamota madda rakkoo kanaa ta'uudhaan Oromiyaa keessa maandheeffatanii jiran dhabamsiisuu qaba jechuun illee waamicha isaanii dhiyeessanii jiru. Barattoota nama 4 keessaa filanii qindeessitoota jiranii keessaa filanii bakki itti naannawanii suuraa kaafatanii ijoolleedhaan hin deemaa isin isaan kana barbaannaa warra qindeessu kana barbaanna malee isin hin barbaannu jaanii ijoolleedhaan konke'anii mana barumsaa biroo kan jedhamu kana achitti buusanii nuti isanitti nuti hin baanu hin deemnu gara fuulduu jettee ijoolleen mormii dhageessifnaan akkasumatti konkolaataadhaan deebisanii ijoollee kana biratti buusanii erga diddan tattaa'aa jaanii wajjin teessisaa jiran jechuudha. Hanga ammaan kana namni tokkolleen seenee gaafachuu hin danda'u. Ibn uummanni kan gaafatee ture uummata kana maaliif isaanii tanii ijoolleen tun gargaarsa nuuf ittee dhuftee lammii teenya kotti wanni danda'amu uummanni Oromoodhaa yeroo ammaa kana bahaaf dhiyaa kaabaa kibbaa alaaf keessaan dhimma Oromoo irratti dhimmamee hanga pirezidaantiin naannoo Oromiyaa uummata Oromoo irratti illee keessatti hirmaatee waan kana godhaa jira. Qaamni uummata Oromoodhaa addaan qooduudhaaf yookaan ammoo uummata Oromoo burjaajeessuuf akka isaan wal biran dhaabbanne harka lafa jalaatiin basaastotatti fayyadamanii waan akkanaa godhuun hatattamaan dhaabbachuu qaba kan jedhuun ergaa dabarfachuu barbaada. Mootummaan naannoo Oromiyaatis uummata keenya kan lammiidhaaf gargaarsa walitti qabee bakka adda addaa deemee gaafatu kanaaf eegumsa godhuufi qaba. Maaliif uummanni keenya nagaa wal gaafatee galuu qaba. Nuti bombii waliif raabsaa jiru uummanni nyaataa fi dhugaatiidhaaf uffata waliif raabsaa jira waan ta'eef mootummaan naannoo Oromiyaatis kana itti xiyyeeffannaa itti kennee uummata keenya kan gargaarsaan deemu kana eegumsa isaaniif godhee nageenya isaaniittis eegee akka isaan nagaan ba'anii galan dhaamaa fi kana ergaan nan qabu. Ibsaa dhiyeenya kanaa koreen giddu galeessa addawaawii baasan ilaalchisuun jaarmiyaaleen siyaasaa Oromoo ejjennoo dhaaba isaanii ibsanii jiru. Yaada kana odeeffannoolee keenya guyyaa boruu irratti isin dhageessifnaa nu hordofuu hin dagatinaa. Godina Wallaggaa Bahaa aanaa Limootti manni barumsaa sadarkaa lammaffaa Galiilaa sirna baruu barsiisuu erga addaan kutee guyyoota 4 lakkoofsiisee jira. Jiraattonni akka jedhanitti sababni isaatis mormii geggeeffamee tureen barsiisotaa fi barattoonni hedduun hidhamuun kan wal qabateedha. Haga ammaatti barsiisonnii fi barattoonni 32 hidhamuudhaan rakkoolee jajjabaa keessummeessaa jiraachuun beekamee jira. Gabaasa kanaaf itichaa guddata. Sarbaminsi mirga namoomaa Oromiyaa keessatti ga'aa jiru dhaabbachuu qaba jechuudhaan barattoonni mana barumsaa sadarkaa lammaffaa Galiilaa diddaa isaanii hiriira mormii ba'uudhaan dhageessisaatti oolanii jedhu. Jiraattonni godina Wallagga Bahaa aanaa Limuu Galiilaa irraa dubbisne. Hiriirri mormii barattoota kunneenii dhaadannoowwan garagaraadhaan gaggeessaatti turaniin barattoonnii fi barsiisonni lakkoofsaan 32 ta'an hidhamuu isaaniillee namni magaalaa Galiilaa irraa dubbisne OMN'tti himaniiru. Mana barumsaa Galiilaadha. Kaleessa aanaan Limuu eemantu kan aanaa Galiilaa sun ijoolleetti waamee Limuu fi warada Giddaa Ayyaanaa kan jedhamu warada sadan irraa nuti hin barbaannu agaaziin itti waaminaa jedhanii isaan immoo didanii itti waamanii ijoolleen immoo didanii nurraa deebisaa jedhanii kanaa booda warra akkas jedhan ijoollee keessaa funaananii warra saksiinti totochoosee warra jedhanii astaamarota barattoota ijoollee 32 hidhanii uummannis immoo amma ijoollee keenya hiikaa
hiikaa jira bartoota keenya hidhaa hiikaa jira waraana immoo nurraa baasaa jira kanarra jiru amma yeroo kanarra. Jarreen hidhaman kun amma sadarkaa maaliirra jiru qaamni isaanii dhiyoodhame? Qaamni isaanii amma waraanaadha kan hidhe bushaa galiilaa kana wajjin limmoo eebantu kan bushu kana Balaayii Bayyaanii kan jedhamu sana wajjin. Jalqabarratti maal ture barattoonni kun maal gaafatanii maaliif hidhamanii maal gaafatanii hidhamanii? Ilaa duraan isaa jiru ijoollee warree qabannuuf hiikamanii amma irra jiru kana mormaa jiru turanii kana mormiina jedhanii ittisan warri aanaarra jiranii gaafa isaan kana ittisan isaan immoo waraana waammatanii waraana immoo biyyi immoo waraana nutti waaminaa jedhee kanarraan kan ka'edha kan jalqaba dubbiin ka'ee sanaa booda immoo bakka amma akkuma jiruun warri kaan ijoolleen baay'een badanii jiru mana barumsaattis immoo akka isaan hin deeman godhanii jiru. Dhimma kana hordofuudhaan magaalaan isaanii raafama jabduu keessa jiraachuu ishee kan himanii namni kun maatiin ijoolleen isaanii jalaa hidhamanii akka ijoolleen isaanii gadi lakkifaman gaafachaatti jiru. Haaluma kanaan immoo barattoonnii fi barsiisonni mana barumsaa sadarkaa lammaffaa Galiilaas mormii isaanii itti fufuudhaan adeemsi baruuf barsiisus guutummaan guutuutti erga dhaabbatee har'aan guyyaa arfaffaa ta'uu isaallee beeksisaniiru. Jiraattonni aanaa Limmuu Galiilaas ta'e aanaalee ollaa godina Wallagga Bahaa gaafachaatti kan jiran kabajamni mirga namoomaa saba Oromoof akka dhugoomuu qabu isa jedhu bukkeetti humni waraana mootummaa wayyaanee naannoo keenya keessa qubatee jiru bahuu qabas jedhu akka ta'es namni kun eeraniiru. Haa ta'u garuu qaamni bulchiinsa wayyaanee dhiyeenyatti isaan bulchaa jiru humnoota tika wayyaanee kana waliin walii galuudhaan gaaffii fi komii jiraattonni dhiyeeffachaatti jiran ukkaamsuuf yaaluun isaa immoo dubbicha haalaan ammeessaatti jiraachuu isaallee ibsaniiru. Amma waliin manni barumsaatti hin deebine ijoolleen tokkoyyuu. Akka jiraataa naannoo sanaatti dhimma kana faana wal qabsiistanii maal dhaamtu yookiis maal jettu maaliif egaa mootummaan akka mootummaatti iyyuu amma paartileemti mormitootaa iyyuu mana hidhaadhaa bahuu qabu kan jedhus ibsa baaseera. Achi immoo barattoonni hidhamaatti jiru. Dhimma kana akkamitti ilaaltu isin xiqqoo ishee waliin dha'uu laata dhimmi kun? Wanta hojjetamaa jiruu fi wanta amma asii dubbatamaa jiru tokkoon isaa waliin argatu. Ijoolleen du'aa jiru, ijoolleen hidhamaa jiru, barsiisonni keenya warri dhugaadhaaf falmanis wajjin hidhamaa jiru. Uummannis immoo ijoollee isaa bira dhaabatee amaloota bira dhaabatee nuuf hiikamaa jira. Aanaan sadan amma aanaa eebantu aanaa giddaa ayyaanaa aanaa limmoo waradaan sadan kun wal qabatanii waraana nurraa baasaa jedhaa jiru yeroo ammaa kana ijoolleenis immoo mana barumsaatti hin deebiin jiru ammaa kana. Kanaaf mootummaan ijoollee hidhaman kana amma kan uummanni keenya barbaadu barattoonni hidhamanii jiran kun dafanii akka isaan nuuf hiikamanii tamaroonni keenyas dafanii akka nuuf hiikamanii seerri dafee akka nuuf waraana nurra qubatee gadi jiru kana amma keessumatti waraana nama nurra qubatee jiru kana dafee akka nurraa bahudha kan uummanni keenya jedhaa jiru amma. Egaan daawwattoota keenya oduun har'aaf jennee kanuma hagammaattiin waliin turuu keessaniif galatoomaa jecha gama kiyyaan turtii gaarii.